السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل فولا كنا كرا فيك أبيسان أكسم مادياتي غرا في قرات إجا جلا أكسم فينيان جلا أكسم هدي جلا أما اللي فولا دهونا باية تجتو لك إباتي باية تجتو أما اللي فولا ميتش آواجتو لك ميتش باية شفنينا باية فدوام مال سلامة دقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقاب لي وانكي يا كريمي تخانا جالت إسنيك أبي بفيدين جر إني كوني اللي دنيتشا كاين بالجادين فريتوكو فدان فريتوكو رقفني بشارة كرت إتقاسانين فاقنا جيتشون بشان إساوان بربانوف قارو دنيتشكم بشان إنكبو وانتئف أني كالات أتقلو هيدا جيتشون بشان سرتنا في مباني وانتئف كالات أتقلو وانتوتا برابراتي دبالي بشان إسافودا إيقا كالات أيوكان ماشين أتقلو جيتشون ماشين أتقلو ماشين أتقلو daakuu boqqolloo nashaani beeytan ani argisiisee jira garuu kaamera kara duubatti la jalaa siqee kanaaf hin mul'anne nashaa maankaa tokko maankaa guddaa ta'e tokko maankaa xixiqqoo taate maankaa lama itti guutanii jechuudha. Eegaa ammallee mooyaa wardaadha bishaan ababaa sana watarroos isa sana baay'ee bareedaadha miidhagina fuula keenyatii fi garattis ni dhuga bishaan sun baay'ee dawaa qaba jechuudha asasiyyaa qaamatiif. Egaa isarraa maankaa lama itti gootan asittillee niskifaa maankaa diqishuu takka itti gootan kunis kaakaa'oodha. Kaakaa'oo gurraacha isa kan hadhaabu jechuu kan mi'aawu osoo hin taane isarrallee maankaa diqishuu takka itti gootan egaa miksii waliin gootan dinnichi jala jiraa miire amma asitti maal fiddanii isa kana beeytu laata yeroo hedduutti furdinaaf yeroo hojjedhu fuulallee ta'a jennaan akkamitti fuulaaf nu hojjedhu naan jettanii turtan hommosa jedhama. Ka akka firee ataraa onni fakkaatu shumburaa fakkaatu jechuudha. Shumburaa biyya keenyatti jechuudha. Hommosa jedhama biyya ormaatitti. Isa sana ni daaka jechuudha. Osoo no isin daake ta'uu natti naa'ama yookaan sirri bullaa'ee yoo isin daakame hin gingilchina. Yoo bullaa'een daakamne immoo gingilcha. Ambulleessa daake garuu xiqqoo gingilchallee itti dabalee jira jechuudha. Egaa bishaan kan laqaddaayini sana jechuudha. Homa walitti daakkanne sana finne asitti erga goonee hommosa kana daakamaa isaa hamma inni furdatutti jechuudha. Furdatee akkana ta'uu qaba. Kanaa olii yoo furdate hin ta'u jechuudha. Fuularra nuuf hin deemu. Akkanatti finnee qopheessina. Erga finnee qopheessine sirriitti wal fudhachiisna. Harka keenyarra yoo dibnu dhugaa rabbi amma yoo harka dibu kana akka maashtichi namatti ancaqqeetti jechuudha. Namatti mammaxxana jechuudha. Kun immoo tiyyuu dhama dinnichaa sanaa fi akkasuma wantoota walitti miiksi goone kanneen jechuudha. Dawaa baay'ee fuula keenya miidhagsuu fi fuula keenyaaf nu ta'u qaama keenya fuula keenya walitti qoncorate kan diriirsu jechuudha. Dhugaa dubbatu baay'ee bareechisa fuula namallee ni diimessallee jechuudha. Torbatti yoo xiqqaate guyyaa lama yoo dadhabdan jechuudha. Yookaan guyyarraa osoo godhattanii galgala raftanii kireemii tokko isin hin barbaachisu. Egaa amma fuula kiyyatti immoo maasaajii hin goonee akkanumatti saamunaan dhiqadhee qulqulleessee erga jedhee booda fuula kiyyatti dibadhe. Fuula kiyyatti dibee waliin gaha jechuudha guutuu fuula. Karaa hidhii jalaallee jechuudha. Akkasuma funyaanirrallee ija jalallee jechuudha. Nyaara keessaan kara olii bichaa rifeensan tuysiisina. Kireemiin kun baay'ee isin barbaachisa. Keessattuu fuula michi'aawaa jechuudha. Fuula yoo qilleensa gadi bahan of hin dandeenye jechuudha. Yoo kireemii dibattanii aduu baatanii akkasuma isin michi'aawuu danda'a. Nyaata fuulii nyaata fuula hin dandeenye jira jechuudha. Dhodhoo'ee akka adii baasuu jira. Akkasumallee akka maadiyaatii boqorra funyaanirraa kallacharraa diddiimatee ergasii gara suutan immoo diddiiman sun gara baqa hin jiraa miti haphatee qodaan fuula keessanii kun kara maadiyaatitti isin deemaa jechuudha. Qodaan fuula keenyaa baay'ee adagaa hin danda'u waa hedduurraa jechuudha. Yoo suyyuu adagaa kanaafiyyuu fuula keenya wantoota mana keessa jiran kanneen kunuunsuu qabna. Keessattuu wantoota akka timaatimii akkanuma murtanii bishaan timaatimaatiin maasaaja godha. Qoola muuzitiin maasaaja godha. Ammallee fuula keessan baxxiiqa yoo argattan jechuudha. Gogaa baxxiiqaa gara duubaa sana jechuudha. Gogaa isaa bulee sana jechuudha. Bakka bishaan isaa dhama isaa saniin fuula keessan maasaaja godha. Yeroo hedduutti waan akkanaa kanneen mana keessatti ka fayyadamuu baay'isa. Kireemii garaagaraa fuulan bareechisuuf hin dibatina. Fuula jechuun fuullee keessan waa hunda keessan jechuudha. Fuulli keessan yoo namatti mul'atu fuula akkamii ta'uu qaba? Fuula miidhagaa ta'uu qaba. Miidhagina immoo filtariidhaan, immoo meekiyaajan, immoo dibannaa garaagaraatiin normaali qodaa fayya qabeessa qabaachuu qabdan. Qodaa fuula keenyaa immoo qodaa qaama keenyaa bakka kamuyyuu irraa baay'ee laafaa fi baay'ee sisiidha jechuudha. Kireemiin ayinataan itti jijjiiramu fuula keenya nu haphisa. Raarii godha.
fuula keenya ni dadhabsiisa. Kireema amma barate yoo booda kan biraa barsiisan yoo kireema barsiisan booda yoo hin argan aduutti yoo ba'e waan garaagaraa kireemni hundisaa seeraa fi heera isaa wajjin hojjetama jechuudha. Yookaan akkasitti ittiin fayyadamnu fuula keenya dhagaarra buusuu dandeenya. Kanaafuu karaa fayya qabeessa wantoota mana keessa jiraniin fuula keenya to'achuu dandeenya jechuudha. Inna amma dibadhee geessetiin jira haa irratti goguu nin eegaa jechuudha. Haa irratti maaskii bareedaa isaatti dhugaa dubbatu baay'ee natti tolee jira. Baay'ee fuula keessan xurii fuula keessanii guutuu isaa qabatee ka'a jechuudha. Kun gogee eega jedhee dhufeetiin jira. Kun harka kiyya irratti wanni tokko hin qabatu jechuudha. Goggogee jira. Amma suuta jedhee achirraa gadi maasaaja gochaa jechuudha. Maasaaja gootan kana gogaa keessan eeggata takka takkaan xurii walaasitu rifeensaa walaasitu shifiniinaa walaasitu wama hundaayyuu jechuudha. Suutan isinirraa gadi kaasaa adeemaa jechuudha. Yoo akkana maasaaja gootan inni isinirra goge kun jechuudha. Maaksiin kun maaksii dinnichaa bishaan dinnichaati. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Kun fuulli hin beeksisa jechuudha. Akka inni xirritti godhee qoshaashaa kaasu jechuudha. Natsaa kanatti isiniif baasa. Waan tokko isinii diimessalleedha. Akkasuma qodaa qoncooratee akka diriirsu akka waxxaramu taasisa jechuudha. Qodaa walitti shunturate jechuudha. Fuulli keenya yeroo tokko yoo furdannee qal'annu garaagaraa isinitti jijjiiramu ni jijjiirama ni tuulama jechuudha fuula keenya. Kanammoo akka sirritti shadda jedhee akkanatti jabaatee xanakkaree nuuf calalaqee bareedu calalaqa normaalii jechuun moo isa zayitii fuulli tokko jira ka ufumaa zayita maddisiisu jechuudha. Sanaaf illee wantoonni akkanaa kun baay'ee barbaachisaadha. Zayitii fuula keessa yeroo hedduu maddu suni michi ta'uu danda'a isinitti hin beekamne michi ufumaa isaatii jechuudha. Michi isin hoosisuu danda'a. Hooqaa san keessa immoo waan biraas ni fiduu danda'a. Amma eega akkana godhee kun innirraa gadi ka'e kana fakkaata. Ergasii bishaan qofaan dhiqadha jechuudha. Bishaan qofa. Lislisti jedha fuulli keessa laafee wallaahi akka inni fayyaa qabeessa ta'e numa beeksisa jechuudha. Amma qodaan fuula keenyaa kun akka jiru bakka hafuura haree barbaada. Zayita kana ni beektan yoo ta'e zayita helbaati. Zayita helbaa manaa hin dhabina. Zayinni helbaa miidhaginni fuulatiif illee baay'ee bareeda. Qodaa qaama keenyallee ni laaffisa. Akkasuma fuula keenyallee nu furdisa jechuudha. Zayita helbaa kana baay'ee maasaajii ka godhu fuulani jechuudha. Harmallee ni guddisa, dabballee ni guddisa. Isa kan eegatti dibadhee maasaaja godhee geessee ani viidiyoo dhaamsanii maasaaja godhee amma immoo kun kan ittiin dhiqadhuun jechuun fuulan dhiqachuudha. Waan helbaa ofirratti dibadheef jechuudha. Ka fuulan dhiqadhu kun maqaan isaa ta'e eeriyaa jedha. Waraqaa shaahiiti jechuudha. Baay'ee bareedaadha yoo argattanii bitattan itti fayyadama. Kireematti immoo asitti irra naqadhee kan tallaaja kaa'e. Kan amma dibadhee xiqqoo hafee amma boru itti deebisaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa tallaaja keettanii tallaaja kaahuu qabdan kan irraa isiniif hafee eega sanaa buleewwan kiyya guyyatti yeroo tokko yoo dadhabdan torbeetti illee yeroo lama fayyadamna waan baay'ee bareedaadha. Fuulli kiyya amma waan tokko kireema tokko hin dibanne jechuudha. Xirritti jedhee ofumaa isaatii bareede ofumaa isaatii akkanatti ifaa jechuudha. Waan tokko ifnana fayyaa qabeessa jechuudha. Yoo viidiyoon isinitti tolte laayik gochuun dagatinaa kallattii irraa fayyadamaa isinumaa fi wassalamu alaikum. Isin jaallata isin kabaja laayik sabiskiraayib sheer gochuun dagatinaa.